urjii beekumsaa. Beektonni addunyaa, hayyoonni addunyaa har'aarraa warri ba'aa guddaa beekumsaan salphisee, warri galaa guddaa, warri seenaa guddaa addunyaaf hambisee, irra hedduun isaanii warra sammuu ofii barnootaanii gabbise. Warri sammuun isaanii sammuu namaa taruu, warri sammuun isaanii sammuu namaa qaruu, warri karaan isaanii, warri galaa isaanii irraa dhaloonni waa baruu, warri ba'aa hedduu addunyaarraa baatan, warri argannoo hedduu addunyaadhaaf laatan, hedduu ta'anillee beektonni addunyaa, hayyoonni addunyaa har'aa fi kaleessaa, hayyoota jajjaboo addunyaa san keessaa, hayyuun yeroo hunda, hayyuun gama hundaanii ummataa dhaqqaboo, Doktor Guddataa Hinikaa dorgomaa hin qabu. Doktor Guddataan hubataan mul'ataan, doktorri sammuunsaa barnootaan guddate, doktorri beekumsaan addunyaa hubate, beekaan beekumsaan sirritti wal beeku, hayyuun daandii sirrii dhalootaaf akeeku, beekaan beekumsisaa addunyaa wal gahee, jabaan jabuu isaa addunyaan dhagahee, lafaaf lafee arsii tana keessaa bahee, gadaamessa arsiittu garaa haadha arsiittu Oromoodhaaf dahe. Ilmi jabaan kun, ilmi sabaa kun, dhiirri haati deette, dhiirri raajii isaa addunyaan dhageette, hayyichi arsichi Oromtichi Oromoo ija takkaan laalu, ogeessa dhadhabaaf dhibee sabaa yaalu, bakka har'a gahe kana otoon gahin, tabba har'a bahe tana otoon bahin, nama har'a ta'e kana otoon tahin, bakka kana ga'uuf nama kanaa ta'uuf gufuun hedduu dhahaa qormaan irra gahaa, gufuu hedduu loo'ee qormaat hedduu moo'ee, tabba hedduu bahee bakka kana gahee nama kanaa tahe. Gurraachi gurraachaaf adii ajabsiise, gurraachi Afrikaa mataa ol qabachiise, hiddaa hundeen mootii ijaa gurri sabaa, ilmi abbaa beekan ilmi abbaa jabaa, qeerransiif duuba abbaa jabaa qabu, akka bakka yaada barnootaan dhaqqabu, waan haadhaaf abbaansaa gatiitti baasanii fi waan mana barnootaatti yeroon bobbaasanii fi karaa abbaan isaa qabsiise qabatee, barnoota alagaan dhabsiise baratee, galma yaade ga'ee akka yaade ta'ee, ofiif maatii isaa utubee gargaaruuf, biyyaa fi saba isaa rakkoorraa baraaruuf, rakkoo barasanii roorroo barasanii barnootatti obsee, dhiibbaaf jibba ormaa gaaddidduu barnootaa jalatti of dhoksee, barnootatti cimee barnootatti cichee, daraboo isaa caalee odoo injifataa ta'uu, sadarkaa hundatti sadarkaa dhuunfatee otoo dura ba'uu, biyyuma keessatti waan qabxii olaanaan xumuree raawwatee fi kutaa 12 carraa barnoota biyyalaa argatee imalee bargama. Guddataan quufaa fi qananiin guddatee, ilmi ilmoomaan ol bahee mul'atee, ilmi abbaaf dharraa, hayyuun guddaan har'aa daa'imni kaleessaa, ifaan tulluu gubbaa urjiin urjii keessaa, dhiirri har'a biyyaaf wardiyaa dhaabbatu, jabaan biyyi hundi har'attiin dhaadatu, hubataan mul'ataan irra gaariin namaa, biyya abbaa isaatii barnootaaf imalee gaaf ce'u baargamaa, odoo gaduuf qabee dadhabeen jiraatin, biyyan qabu jedhee otoo abdii dhabee cabee harkallaatin, beekumsaaf dandeettii olaanaa waan qabuuf qormaata injifatee, ormaan filatamee, ormaan simatamee, boonee ililfatee, abdii horachuudhaan, kolleejii galee cimee barachuudhaan, achittillee caalee caalmaan hojjechuudhaan, ogummaa fayyaatiin dhiirrilee injifamee, adda duree ta'ee gaafa eebbifamee, gurraachaa fi adiin gaafa leellifamee, warri beekaa beeku, beekumsa isaa ogummaa isaa beekanii, beekumsa isaatiin beekaa kabajuudhaan, dandeettii isaa ogummaa isaa namummaa isaa faarsanii jajuudhaan,
achitti bisanii beekumsaaf sammuusaa irraa fayyadamuu fi haala mijeessanii hospitaala guddatti sadarkaa guddatti mallaqa guddaan guddee mindeessanii amaanaatti laannaanii amaanaa sanbaatee dhiirri sabaaf dharraa hospitaala olaanaa Ameerikaa bulchaa hanga aduu har'aa. Beekaanii beekumsaaf dandeettii jaalalaaf dhageettii olaanaa horatee dhiirri sammuusaatiin galaana rakkinaa goggogsuuf onnatee waan biyyaa sabaase odoon irraanfannee jalqabee odoon dhiisin dadhabee tuun ciisin odaaran baafannee hiriyaasaa hojii qofa godhachuudhaan halkanii fi guyyaa cimee hojjechuudhaan bakka kana gahuu fi qaamni isaa yaanni isaa ifaajee itti xaaree sammuusaa beekumsaan mana isaa qabeenyaan gabbisee of ijaaree alaamanaan horee qaroomee duroomee jabaatus qabeenyaa jabeenyaan beekumsaan fagaatus jireenyi dhuunfaasaa qananii qabaatus qananiin dhuunfaasaa isan gammachiifne angoon biyya ormaa rakkoo biyya isaa isan dagachiifne. Qabeenya qaburraa beekumsa qaburraa yoo sabaaf gumaachee saba hin gargaarre yoo qabeenyi kiyya yoo beekumsi kiyya dhabaaf dhibee jalaa ummatan baraarre qabeenyi an qabu beekumsi an qabu anaa fi kan qabu yoomillee waan beekuuni waan qabuun ummatatti hin dabu biyyatti hin dabu jedhee waan amanuuf ilmi warra mootii gatii baasaa tureera saba Oromooti rakkoo hedduu fureera ilmaanii Oromooti. Dhiirri biyyaa bahus yaanni biyyaan baane dhiirri hawwiin isaa milkii dhuunfaan taane dhiirri halkan guyyaa saba isaatiif yaadu dhiirroof caalaa milkii saba isaa barbaadu cinaan hojii isaa cichee hojjetaati cinaan tumsa sabaa hojii godhataati gootota Oromoo hayyoota Oromoo beektota Oromoo artistoota Oromoo biyya keessaaf alaa hedduu iyyafataa hedduu walit dhufee waliin mari'ataa kan mallaqa yaaduuf mallaqa laachuudhaan kan yaada barbaaduuf yaada gumaachuudhaan qabsoo fi qabsaa'ota Oromoo bira dhaabbachuudhaan kan dhabe nyaachisaa kan dhabe yaalchisaa kan daare uwwisee kan laafe irkisee kan laalamu laalee kan yaalamu yaalee kan balleesse gorsaa kan jarjareef obsaa isa tole faarsee kan wallole araarsee akka ilmaan Oromoo gargar hin facaane tokkummaan Oromoo akka hin harcaane Oromummaa irratti akka walii galan akka kaayyoo tokkoon akka afaan tokkoon wal faana imalan biyya keessaaf alatti hariiroo obbolummaa hafuura Oromummaa baabura tokkummaa walitti sufuudhaan beekumsa isaatiin mallaqa isaatiin gootota Oromoo hayyoota Oromoo irkisaa dhufuudhaan qe'een Oromoo qilleensi Oromoo hawaasni Oromoo akka ta'u nagaa hayyuu seenaa boonsaa seenaa Oromoo keessaa ol kaa'atee ragaa. Dhiirri fedhii sabaa halaalaa hubatu dhiirri rakkoo sabaa ilaalee gubatu gaafa qe'ee isaarraa gaafa mana isaarraa Oromoon baqatee gaafa Oromoon cabe gaafa Oromoon dhabe gaafa Oromoon rakkate gaafa Oromoon beela'e gaafa Oromoon dheebote gaafa ilmaan ofii nyaachisuuf hanqate beelaa dheebuu sabaa odoon laalle obsee dhiirri saba isaatiif rifatee birmatee tumsaa tureef dhoksee baalee diida'aa laangannoo baddatti harargee booranaa walloo wallaggatti gaafa sabni keenna qe'eerraa baqate gaafa namni keenna beela'ee rakkate beelaa dheebuu baasuu fi bakka garagaraatti yeroo garagaraatti qarshii miliyoona hedduu dhangalaaseera Oromoota hedduu dhaqqabee ol qabee beelaa dheebuu baaseera caba sabaa argee dhaba sabaa argeeti sabaaf kenna malee na argaaf hin kennu kanaaf Dr. Guddeen gaaddisa guddaa jabaa saba kanaati kan jennu. Dr. Alii Birraa
biiftuun ifan gafaa Oromoo badhaase dhiirri gatii aartii Oromoo ol kaase dhiirri aarsaa qaalii Oromoodhaaf baase jabaan ibboo sabaa olaantummaan fure gaaf biyya Kaanaadaa sana keessa ture dhibamuu dhagahee dhibamuusaaf nahee ani haa dhibamu ani haa cinqamu nama kamuu irra atinuuf qaaliidha jabaa kamuu irra atinuuf caaliidha silaa dhabaaf dhibeen tun isiin maltu anatu si yaala achitti yaalamtu odoo ansii jiru an obboleessi kee maaf dhibeen hubamee gubata keessi kee horiin ansii baasu kitila isaa taatu horii miti lubbuun siif garaa nan nyaatu waan bahunan baasaa baasiif hin yaadini odoo ana qabduu orman barbaadini jedheetti dhaamuudhaan dhukkuba isaa laalee alii fayyisuudhaan dirqama isaa geessee seenaa hambisuudhaan dhiirri dhiiraaf na'u dhiirri nama isaatii fi jabaan saba isaatiif dirqama isaa ba'u qaamaanis qalbiinis hiriyaa isaatiin odoo addan hafne hayyoota Oromoo fi waan gurguddaa goote Doktor Guddee Biraa Doktor Alii Birraa hireen du'aa foote. Alii irraa kaasee gootota Oromootiif tokkummaa Oromootiif akka baase aarsaa kan beeku ni beeka kan beeku ni faarsaa akka garaan isaa Oromoodhaaf na'u gootonni Oromoo hayyoonni Oromoo hedduun ragaa ba'u dhiira arjoomni isaa dhaloota leenjisee dhaloonni eebbise hayyuun hubataani fakkeenya dhalootaati qabeenya Oromootaati Doktorii Guddataani. beekaan beekumsallee qarshiillee qalbiillee rabbiin itti kenne kanallee hojjetee sanillee hojjetee ka hojjedhen jenne kurmi yeroo mara quuqaa jabaa sabarraa buqqisuu leenci aantummaa sabaa hujiidhaan mul'isuu miir ummataa laalee abdii horachuudhaan gara biyyaas galee manneen barnootaa fi daandii hojjechuudhaan akkuma gamundaan qooda bahaa ture ummata gargaaree gaara duuroo gubbatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa godettis ijaaree dukkana wallaalaa fi doofummaa san jalaa dhaloota baraaree ifnana barnootaa dhaloota argachiisuuf ijoollee hiyyeessaa haragalfachiisuuf dhiirri qarshii guddaa sabaaf dhangalaase dhiirri mana barnootaa kophaasaa hojjetee ummata badhaase dhiirri dhiirran meeqa leenci beekaa meeqa lafasanii baase lafaaf lafee irratti dhalatetti sabasaa namasaa qalbii fayyiseera godettis duurottis seenaa yoomuun duune seenaa fi hambiseera. warshaa ijaaruurra dhaloota ijaaruuf hayyuun gatii baasee beekaan gochi isaa gara ummataa raasee gama barnootaatiin rakkoo salphisullee ilmaan hiyyeessaarraa yaaddoo hambisullee lakki saba kiyyaaf kuni gahaan taane sabni kiyyardhallee dhabaaf dhibee jalaa guututti hin baane mana yaalaa dhabaa fi namni lubbuu dhabaa gatii bahu baasee ummata dhaqqaba yoo kana hungoonee hin boqadhuun ciisu sabarraa dhaladhu kubattiin dhiisu jedhee horii guddaa baasee dadhabee ifaajee qaamaa qalbiin xaaree nageellee arsiitti hospitaala guddaa ummataa fi ijaare. hospitaala guddaa har'a gama hundaanii saba hunda boonse hospitaala guddaa beekumsa guddaa qabeenya guddaa guddeen itti roobse hospitaala har'a laafaa jabaa sabaa walqixa gargaaru magaalaa xiqqootti gaafa inni ijaaru gariin hin amanne gariin hin gammanne gariin gorsuu yaala gariin hin hamataa gariin obsee laala taa'ee maal alfata. hospitaala kana ka mallaqni guddaa itti dhangala'u magaalaa guddootti dhaabdu maleen ta'u kun simbaasuu lakki bakki kanaan maltu tanaa miti bakki bilaashuma xaarta lakkini kasaartaa jedhaa odoo gorsanii jala sodaatanii odoo dhiisi jedhaa itti warwaatanii lakkaan sodaatinaa natti warwaatinaa kisaaraan yoo ummata dhabe yoo waan qabu waan beekuun ummatatti dabe kisaaraanii
odoonu tijirru yoo dhabaa fi dhibee nama keenna miite yoo odoonu beeknu wallaalaaf doofummaani saba keenna hiite yoo odoonu laallu ummata keennatti aduun abdii dhiite malee namni ummataaf yaadu kan saba gargaaru yoomillee hin kufu hin cabu hin dhabu yoomilleen kasaaru bu'aan isin laaltan bu'aa boruu iftaan bulee dhumataati bu'aan ani laale bu'aa ummataati waan ummataan alaa takkallee hin qabu waan qabu waan beekuun ummatatti hin dabu bu'aan isin baantan ummatanaan caalu dhabaaf dhibee sabaa dhaabbadhee hin laalu akkitti dhaabullee kanuma bakkitti dhaabullee tanuma namni dhaabullee anuma an kanatti amanaa waan itti amane goonkumaa hin dhiisuu na dhiisaa jarana jedhee murachuudhaan waan hin uggamne uggee didee morkachuudhaan onnatee morkatee beekumsaaf mallaqa guddaa itti baasee bakka kanatti akka kanatti hospitaal akkanaa kolleejii akkanaa nageellee arsiiti ummataaf ijaaruuni baasiif xaarii jalaa ummata baraaruuni sabasaa namasaa mataa ol qabeera gama kanaanillee seenaa katabeera odoo hin danda'u jedhee hamataan hamatuu odoo galman ga'u jedhee kakataan kakatuu oduuf odeessaa jalaa gurra cufee kan dura dhaabatus kan itti dhaadatus malaan bira lufee gufuu garii obsaa gufuu garii dhoksaa gatii itti baasuudhaan maqaasa fakkaatu itti moggaasuudhaan hospitaalaa fi kolleejii fayyaa nageellee arsii nageellee arsiitti ijaaree xumuree abjuusaa milkeessee geesse osoon turine akka hospitaalli kun hospitaala caaluu akka dhibee kamuu qulqullinaan yaalu meeshaalee wal'aansaa ammayyaawaa ta'an horii guddaa baasee alarraa galchuudhaan tuuta haakimootaa biyyoota alaarraa yeroon fidaa waliin hojjechuudhaan ulaagaa hunda guutee haala hunda mijeessee tajaajila guutuu ummataaf dhiyeessee hospitaala hedduu biyyi qabdu keessaa hospitaala kana dorgomaa taasiseera waan guddaa hojjetee biyyasaa sabasaa maqaa waamsiseera erga hospitaala kan achitti ijaaree baasiif xaarii jalaa ummata baraaree erga hospitaalli kun achitti dhaabbate laafaaf dadhabatu jaarsaa fi jaartitu haratti baafate kadur fagoo dhaqee baasii sireef nyaataa dachaadhaan kafaluu kadur fagoo lixee horii harkaa fixee ufifatee galuu kadur afaan saatiin doktorriin gaafanne kadur afaan saatiin himatee yaalamne har'a afaan saatiin waan dhukkub himatee laalama har'a ilmaan saatiin qe'ee isaatitti dhibeesaa yaalama har'a yaaddoo malee mana saatii bahee oolee gala dhaqee ilma ummataatu imimmaan ummataa harka ofiitiin haqee ilmi ummataaf yaadu rakkoo akkanaa falaa sammuu kana yaaddee fi kabajaatu malaa haa ulfaatu haa jiraatu sammuun hubataanii ilma ulfinaati doktori guddataani akkuma gam kanaan rakkoo hedduu furee akkuma gam hundaan sabirkisaa turee warri horii dhabaaf yaalachuu dadhabee warra horii hin qabne warra fira hin qabne warra humna dhabee warra siree irratti dhukkubni yaachisu gargaarsa bilisaa gargaarsa tattamaa warra barbaachisu gargaaruuf murteessee tajaajila tolaa bilisaan hundeessee dhibeewwan baasii olaanaa baasisu dhibeewwan wal'aansa olaanaa deeggarsa olaanaa nama barbaachisu kan silaa yaannisaa xaariinsaa baasiinsaa hamma gaaraa geettu dhukkuboota akka ijaa dhukkuba kaansarii fi dhukkuba luqqeettu tajaajila isaa bilisa taasisee bilisaan laaleera yaala isaa dawaasaa bilisa taasisee baasii tokko malee tolatti yaaleera warra miilli isaanii naafatee rarra'ee warra miilaan deemuu ol ka'ee dhaabbachuu ejjechuu dharra'ee hedduuf miila ta'ee miila deebiseera
miira nama hedduu ol qabee erkisee miilaan deemsiseera. Warra ijji jaame, warra ija dhabee, warra ifa dhabee abdiin itti dhaame, warra guyyaa adiin aduun itti dhiite, warra hireen fayyaa dukkanatti hiite, hospitaalaa fi kolleejjii fayyaa Nageellee Arsiitti bilisaan laaluudhaan, baasii tokko malee bilisaan yaaluudhaan, warra ija hawwee, warra ifa hawwee, nama 25,000 olii fi ija deebiseera, ifa deebiseera, ija ta'i jedhee, ifa ta'i jedhee, ummanni eebbiseera. Dhiirri ummataaf dhufee humna ummataa cimsee ummata leellisu, dhiirri ummataaf ifee ija ummataa ibsee ummanni eebbisu. Leenci gufuu guddaa saba jalaa kaasee, kormi gosaaf goshoon lammii gurra baasee, hojjedheera jedhee odoo hin dhaabatin, naga'eera jedhee odoo haran baafatin, yaaddoo duraan ture dachaan salphisullee, baasiif xaarii irraa ummata hambisullee, lakki kunuun gahu, kanaan qofa ummanni rakkoo jalaan bahu. Yoo ogeeyyii fayyaa hedduu jalaan oomishaa hin baane, hospitaala dhaabuun qofti gahaan taane. Ammallee tanatu na hafa, odoo kun na hafu, hin ciisuun boqadhu hin dhiisu hin rafu, waan na hafteen dhufa qaawwa haftee cuufa jedhee gatii baasee waan kamuu kafalee, kolleejii fayyaa sasitti dabalee, ogummaa adda addaatiin barattoota hedduu simachuudhaan, meeshaalee baruu fi barsiisuuf ta'an hunda guutee galchuudhaan, barsiisota gahumsa qabaniin gahoomsee barsiisaa, hospitaala isaatti waan baratan hunda ifaan shaakalsiisaa, kolleejii ogeeyyii jajjaboo saba isaa badhaasu, kolleejii jabaa abdii sabaa ta'e uumuu danda'eera. Ogeeyyii adda addaa ogummaa adda addaatiin ummataan ga'eera. Gama kanaanillee qoodaaf ga'ee addaa ummataaf ba'eera. Yoomsan gofa taate, dhiyoottiin dhaabbatuu dhiirri hojiif baate, amma saffisa isaa duraanii caalaa dabalee ariitiin dipaartimentii meedisinii fi raadiyooloojiitiin akka biyyaatitti kolleejii dhuunfaa doktoroota fayyaa simatee leenjisee, kolleejii dhuunfaa ispeeshaalistoota qaqqaalii eebbisee ta'ee akka biyyaatti seenaa katabeera. Doktoroota fayyaa biyyaaf barbaachisanii biyyaan dhaqqabeera. Hojjettoota hospitaalaa fi kolleejiin fayyaa Nageellee Arsii hadha qabu keessaa harki caalu ijoollee ofumaa leenjisee eebbise kaleessa. Hojjettoota dhaabbataa 200 olii fi ispeeshaalistoota piroofeesaroota hedduu fi carraa hojii banee hojii hojjechiise. Jiruu nama hedduu utubee jijjiiree abdii horachiise. Gama kanaanillee waan guddaa hojjete. Kolleejiin tajaajila fayyaa guddisuu fi onnate. Narsoonni, hayyoonni, doktoroonni ogummaa adda addaatiin kolleejii kanarraa bara baraan baatu. Ijoolleen dorgomtuun dorgommii mo'attee daftee oduun turiin hojitti bobbaatu. Maqaa kolleejichaa kan ol kaasaniiru. Kolleejii kana hospitaala kana gurra baasaniiru. Ogeeyyii dorgomtuu dorgommii mootutu bakka kanaa ba'e. Kanaaf kolleejiin kun, hospitaalli kun akka biyyaatitti filatamaa ta'e. Hayyuu yeroo mara waan haaraa dhadhoolu, beekaa yeroo mara beekaa waliin oolu. Dhaabbilee gurguddaa biyya keessaaf alaa ofitti simatee yuunivarsiitiilee gurguddaa kan akka Oxford, yuunivarsiitii Arsii, Madda Walaabuu fi Haromayaa faan walitti hidhatee keessa isaa deemsa isaa beekumsaan haaromsee yoo hunda waan haaraa uumuu fonnachuudhaan hospitaala waliigala Adaamaa, Jeneraal Adaamaa faa waliin hojjechuudhaan muuxannoof beekumsa walirraa qoodamaa, walirraa barataa, deeggarsa beekumsaa, deeggarsa ogummaa walirraa argataa. Har'a sodoon teenne horii guddaa baasuun, gufuu guddaa kaasuun Nageellee Arsiitti yaala kalee dhiquu ifatti jalqabee, yaala dur yaalamuuf lafa fagoo dhaqan
asumatti banee ummataan dhaqqabee ammas ilma ummataa ta'uu ifaan mul'iseera magaalaa Nageellee maqaa fi galiisiisii dachaan guddiseera. Ammallee karoorri asittiin dhaabatu ganaa biyya boonsa ka biyyaan dhaadatu borus Doktor Guddee waan guguddaa halchaa ganaa biyya isaatiif ganaa saba isaatiif waan guguddaa galchaa dhiira doonquusanne yeroof qabeenya isaa horiif beekumsa isaa saba isaatiif kennu nuuf jiraadhu malee waan biraa hin jennu. Qabeenyaaf beekumsaan dhaloota ijaartee fayyaa fi barnootaan dhaloota gargaartee dhibbeef wallaalarraa dhaloota baraartee wannati nuuf goote kumaa fi kitilaa abdii dhalootaatu si keessaan biqilaa laafaa jabattillee garaan keen jabaatu diinaa firattillee karaan keen fagaatu rakkoo hedduu fure karoorratti baaftee takkaa lama miti gufuun ati kaaftee. Nama humna hin qabne hedduuf humna taate nama fira hin qabne hedduuf fira taate horiif beekumsi kee bakka hedduu dhaqeera imimmaan nama hedduu harki kee haqeera. Bakka ati ilaalte gariin beekee laalu dhibee ati yaalte gariin beekee yaalu oolmaaf arjooma kee eenyullee hin haalu dhugumatti ati beekaa caalu. Haqa kee hubachuu dhugaa kee dubbachuu dhabullee dabaan kee ta'ardii addunyaa hundaati gabaan kee eenyullee gabaa kee danda'een busheessu eenyullee ragaa kee danda'een xureessu oolmaaf arjoomni kee namoomni kee adda waan ragaasiif bahu waan ragaasiif ta'u lafa hundaa qabda bakka hundaa qabda. Mana nama hedduu seeneera tolli kee mana Oromoo hundaati manaa fi golli kee wanti Oromoof goote lakkoobsa hin qabu oolmaa kee tarreessee barreesseen dhaqqabu oolmaa guddaa oolteerta alagaa fi firaa ragaa guddaa qabda rabbii fi nama biraa. Gatii fi galata kee lakkaa'ee hin fixu diinni kan kee baqee lafarraa haalixu. Miila kee gufuun hin dhahine karaa ati baate hamtuun hin bahine bahaa fi gala kee rakkoon haa baqattu alaa fi mana keetti milkiin haa qabattu maatii kan kee waliin gammachuu qabaadhu umrii harraagessaa nu keessaa jiraadhu. Barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Nyafarooti. Horaa bulaa galatooma.